Ayyi akkam jirtu mee meeqan keessantu daa'imni boo'ee dhiisuu didee isin rakkisee beeka? Baay'ee boo'uudhaan kan ka'e isin rakkisee yookaan akkaataa itti akka inni calli jedhu gochuuf yaaltanii isin didee isin rakkisee beeka? Har'a kan ilaallu waa'ee kanaadha jechuudha. Daa'ima boo'ee dhiisuu didee akkaataa sekoondii 5 keessatti akka dhiisu yookaan akka callisu gochuu dandeenyu kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Hakiimni tokko kan Dr. Robert Hamilton jedhamu ispeeshaalistii fayyaa ijoolleef daa'immanii kan ta'e kan waggaa 30 oliif Kaalifoorniyaa keessa yaala daa'immanii irra dalage haadholii yeroo hedduu yookaan abboolii maatii daa'immanii kan yeroo hedduu daa'imni boo'ee rakkisee dhiisuu dide akkaataa itti furmaata ta'aniif kan deebii yeroo jalqabaa nama qabatee dhiyaatedha ispeeshaalistiin kun. Kunis yeroo daa'imni tokko boo'ee dhiisuu didu akkaataa armaan gadiin baachuudhaanidha. Wanti kun akkaataa itti daa'ima baatanii akka inni salphaatti akka inni dhiisu taasisnudha jechuudha. Namoonni maal jedhu magic touch of calming crying baby jedhama kun. Sekoondii 5 keessatti akkaataa itti daa'ima qabnee akka inni dhiisu taasisuu dandeenyu. Mee viidiyoo akka armaan gadiitti ilaalaa. Akkas gochuudhaanis daa'ima keessan ilaalame sekoondii 5 keessatti hin dhiisamoo hin dhiisu kan jedhu. And now he's up crying. That's how to stop the baby crying. Most of the time it does stop them. It's also a good time to get any burps out. I think it just simulates them being in the womb. Akkuma viidiyoo irratti ilaaltanii maal gochuu qabna? Jalqaba daa'ima bakka inni ciisu ol fuunee irree isaa lamaan yookaan harka isaa lamaan laphee isaa irratti qabna. Kun harka bitaadhaanidha. Harkuma irree daa'imaa kana qabneen fuula isaa gara gadiis xinnoo qabna akka mataan isaanii asiif achi jedhee hin miidhamne jechuudha. Akkasumas harka mirgaadhaan daa'ima taa'umsa isaa ol qabnee daa'ima xiqqoo fuulduratti qabuun xiqqoo oliif gadi sosochoosna. Daa'imni egaa yeroo gabaabduu keessatti boo'icha dhiisa jechuudha akkas goonaan. Kun eenyuuf hojjetaa? Daa'imman umurii ji'a tokkoo hanga ji'a afurii gidduu ta'aniif hojjeta jechuudha. Maaliif ji'a tokkoo gadi xiqqoo baay'ee ijoolleen daa'imadha. Ji'a tokkoo gadis baay'ee boo'anii rakkisanii naannoo ji'a tokkoo boodaan isaan baay'ee boo'anii ji'a afurii ol immoo baachuu dhiisuu dandeenya jechuudha malee wanti ittifamu hin jiru. Ji'a afurii ol baachuu waan dadhabnuuf tariitii akka kanaatti qabuun miidhaa fiduu danda'a. Maaliif hin ulfaatu waan ta'eef. Kanaan ala garuu daa'imman ji'a tokkoo hanga ji'a afuriitti kun baay'ee hojjeta jechuudha. Mee ogeessa fayyaa yookaan hakiima daa'immanii kana qalaqa irraa akka armaan gadiitti barnoota xiqqoo dhaggeeffanna. Have a crying baby, and he just got a shot here. So this is Ashton, and here's what we do. So we pick up Ashton. I fold his right arm like this, and then his left arm in front, and then very gently hold his arms like this, hold his little bottom, and gently rock him up and down, just like that. And even though he just got a shot, look at that leg. That's a big ouch on that leg there. You can see that you can comfort him and quiet him. Again, I'm holding with my right hand his little bottom. I'm gently shaking him back and forth. We rock him up and down very gently. Sometimes we stir him to the left and we stir him to the right. And there's our baby. Egaa haala armaanuudhaan daa'ima akka sanatti yoo qabne yeroo inni boo'u daa'imman hedduun immediately ni dhiisu jechuudha boo'u. Kan ofii koo yeroo hedduu daa'imman gara mana yaalaa yeroo dhufan boo'u yeroo isaan itti fayyadamee argeera. Akka armaan olitti sirriitti akkasitti qabdan daa'imman boo'uu hin dhiisu jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayibii fi laayikii gochuun dagatinaa.